رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنير تدبنو إخلاصني دلقاء الملامات مرتسى تكاو أجيانك كل ليسوا عن جورت إخلاصنا ما تكو مو كم يبي كمودن دا نما تكو كسكانة وانت كرت مرتسوني دندينيا أبلو إخلاصني كوا هنكابو غاري لا تكاو غاري بيتي وانجي أمرت ilma namaa kanaaf waan irraa mul'atu jira garuu nam tokko akkasitti argitee maalummaa namaa tokko murteessuudhaaf qaama takkaaniif bifa namaa takkaaniif bifa namaa waan laaltee murteessitu miti ikhlaasni namaadhaa kan ittiin mul'atu takkaaniif keessatti jechuudha fakharaja yawman maalik ibnu diinaar jedhanii guyyaa takka salafoota irraa ummata dura dabran keessaa manaabayitiin biyyaa basraa takkaanis kuufaa dhufe je summa ra'aytu qawman qad ijtama'uu fil masjid sana booda ummata masjida keessatti walitti qabamanii yad'uuna allaha rabbika kadhatan min az-zuhri ila al-'asri wa min al-'asri ila al-maghribi wa min al-maghribi ila al-'isha'i فقلت لهم ما بالكم هذا انجين جيتشون أمة ربي خلاتن تكارجيتين زوري صلاتنيتي زوري را أنجا عشري صلاتني أنجا مغربات ربي خلاتن مغرب را أنجا عشايت فلم يقادروا أنجا عشايت من سوان ديم لمسجد الرا وإنك ستين تستماد جنان روبرت لما يبونان نفتئ حلاكم نركو جبدوك سجراج أني سنبودا فدخلت أنا معهم في الصف أني سيساني وجن صفي كيسا سيندين دعائي كدتشو لاف إيغالي جيجيشو فصلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما سوقينا عصري سلاني زوري سلاني عشاء سلاني مغرب سلاني ربي كدني زاد لكن روبو سونرغتين فخرجوا كل الناس نمني شفت ديماني فبقيت أنا في المسجد كيست أنقفتي أفيجي إجيتشو أنا مسجد كيست أوجرو فجاء الرجل قربان تكرفه قربان سن قصير قبابا لا قرا قدتا فنيان ساكن اللي مبطئ تكوجي إجيتشو قربا قراج وعليه كركتاني هجو جيجي تالا وقوجي قربان تكو مديتي هداتي تكو مرمراقو فصلى الرجل ركعتين ولم يطل ركع لما صلاتي ركع لما من سوال إرسني قربان سن ثم فنزل في المسجد سنبودا مسجد كيسا بتاع في مرقل عليه فلم يرى أحدا لم تكو بنركنه فقال الساعة أسقيهم جي قربان مسكيني كوانتا كان قبنهن يا رب أمو مزاقنا كيستي روبوك أبدا جينجي سنبودا قربان ركع على منسان صلاته ربي خلته وقونف جو دقيقة أو سوني فين تره زال لسي فين كنو جنجي ربنا أما يوتان يونتين يروم سنتي فساقول ما أغندي رومنس روبي غلاني يائي أرفق أفتي دچين سنبودا قربان أجائبيتين وقوني مسجد الرابعي ديمو جل ديمون إيغاليجي ثم ذهب هذا الرجل في الأزرقة والأدروب قرارك كوتو كيسان سينيتي قربان نما ديما جي أنيس قرباسان أردوفي جلن ديم وقون أردوفي اسم جلوسون ديمو تجروتين ركو لا روبا جرا غلانا جرا الكني كنافو بكسون جلس أدنا بول أبنان ملتوني تقرأ دي جي بكسانيت أروفارو بخانان فوليتي ملتوني تقرأ غناوان دي بيجي ثم فمشيتو
sanbooda deemee keessummaa waan jiruuf jecha maskiidatti deemee deebi'ee ganama hogguuniif dhufu mallattoo orofaa saniin gurbaan sun gabricha gurguramuuf nama gabrootan gurguru bira jira. Manni kalee sun mana gabrootanitti gurguramudha. Ganama hogguuniif dhufu Maalik ibnu Diinaar. Fajaa'a dhufeeti Maalik ibnu Diinaar kun sanbooda namtichaan gabra gurguru sun maal feetaa jennan gabran bituu fedhaa jee Maalik ibnu Diinaar. In aratta an tashtari'al abiida gabrootan bituu yooniif feete ummata kana bitii jeen fara'aahu al-xawiila wadul wajhi warra fuula qaban warra fuulaanis babbareedan dhedheeroo ummata babbareedaa agarsiisanii gabrootan keessaa jara kana irraa bitadhuu jeen fa'aana uriiduu gayra zaalika jeen kana malee kabiraatiin fedhaa jeen jechuudha. Maaliif inni nama barbaadu jiru jira gurbaa kaleessaa san adda baafatuuf deema. San booda Maalik ibnu Diinaar kun fara'aytu fi nahri haadha albayti moggaa mana kanaatti hogguuniif milladhee jiru mana tokko kan gobeensa irraa ijaarame mana laafaa takka keessatti gabrootan fofokkataa jedhanii gabrootan biraa walitti qabamanii jiran. Kana malee gabrootan nagarsiiste kana malee kabiraani qabdaa jeeti gaafateen abbaa manaa sana nin qaba mana kana keessa jiranii jee. Sana booda gurbaanis geessee garsiiseen. Hogguuniif garsiisu gurbaan inni kalee masjidatti argee rabbi kadhate kun achi keessa jira. Sana booda Maalik ibnu Diinaar an gurbaa kanan bituu fedhaa jeen jechuudha. Falaa tuciibnii jeen jechuudha gurbaan itti gurguru kun garuu boruu nan aybeessin takkaa nan arrabsinii. Gurbaan sun gabra akkas akkasii dadhabaa ka bifti isaallee hin tolle ka garaan irra guddaadha ka dalagaallee hin dandeenye na gurgurettee nan aybeessinii jeen jechuudha. Falaa cuibu ka waasin aybeessu kanan bitachuu fedhaa jeen. Akkas taanaan maallaqni isaas gabbu'aadha kun ummata gatii hin qabnedha kana fudhadhuu jeen jechuudha maallaqallee gabbuuse. Sana booda Maalik ibnu Diinaar gurbaa kana fudhateeti fazahabtu macahu wajjin deeman. Summa qacaduu ergantanaa wajjin tattaanii ka haasawa wajjin godhaniit faqaala haadha alcabiid lima ishtaraytanii jeen yaa sayyidii maaliif na bittee faqad ra'aytan xawiila dhedheeraa agartee jirta ummata fuula qaban ummata humna qabanis kanarra humna qabanis argitee jirta maaliif na bittee jeen. Kaleessaa anii fi ummanni magaalaa kanaa walitti qabamneeti masjida zuurirraa haamnee hanga ishaayitti rabbi kadhannee jeen. Rabbi garuu du'aa'ii keenya waan hin dhageenye jeen. Ati garuu daqiiqaa keessa dhuftee rakaa lama osoo hin dheeressii salaatte amma roobsuu qabdaa jetteen jeen. Rabbiin san booda siif roobee jeen. Kanaaf si bitee jennaan laysa ana jeen gurbaan ikhlaasa qaba. Anaa miti kanatti kaleessa garte sun anaa miti jeen. San booda Maalik ibnu Diinaaris fahaqqaqtu dhugaadha dhibbaa dhibbanti sitti amana ati jeen. Eega dhibbaa dhibbatti natti amante hayyee anumaa je'eeti wamaa rafa'a ra'asahu gurbaan rifatee jee san booda mataa isaa waliin qabanne jee gabrichi sun. Summa sallaa raka'atanii ammas raka'a lama salaatee ogguuniif inni jiru Maalik ibnu Diinaar kun biraa gabbe maal akka jiruun dhaggeeffadhe jee ammas. Summa qaala haadha rajulu yaa saaxiba sirri faqad zahara sirruna فليس أن أستطيع أن أعبدك بعد هذا اليوم يجي قربان يا ربي أني فأتي إجتينتي ولتدران كم نسون لو سأنا كانوا ونن أني فأتي قل أجر رسم ملا تجرا قالوا الربود مو سيقبرون دندو جينجتش ماليف إكلاسا في صدا ربك أواجو دلقان كان متمون لسول أبو أسكيستي هنگا فليتو إلمنا ما وانتكو سينغو namni nuti itti of agarsiisuu qabnu rabbi itti malee ilma namaatti miti. Sana booda gurbaan waa xiqqoon turre farafaa yadayhi olguu harka isaa ol fuudhee rabbiin akkas jedhu fafaadat ruuxuhu ogguma san ruuxiin isaa baatee falaqee Allah ogguma san du'ee rabbii wajjin wal qunname. Kanaafuu nama tokko ikhlaasa qabaachuu takkaa sodaa qabaachuu dheerina takkaa bifa bareedumminaan
namni kaan ammas fokkataa ta'uuf takka gabaabbatuuf bifa qabaachuu dhabuudhaan ikhlaasa hin dhabu. Ikhlaasa rabbitu namaa kennaa. Ikhlaasni immoo nama hundaaf barbaachisaadha. Namni ilma namaa itti of agarsiisuu irra rabbitti of agarsiisuu qaba. Nutis warra akkuma warra dabree kanatti ikhlaasaan sodaa rabbiitiin baatii kana keessa soommana kana itti fayyadamee warra baatii kana dabarsu rabbiin haa taasisu. warra itti fayyadamu rabbiin haa godhu. Wa akhiru da'watii alhamdulillahi rabbil alamin.